Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ የኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhame, Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuu ta'e. Guyyaan har'aa kun immoo guyyaan shanaffaa torbee du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Addaam jedhameetu waamama. Yookiin immoo Addaam Hamus, kamisa Addaam jechuu dandeenya. Addaam Hamusii gaafa jedhamu baay'ooliin keenya suphee Addaam fa'aa jedhu namoonni baay'een. Sumee Addaam jedhu, Addaam Hamusii jedhu, guyyaa Addaam jedhu, kamisa Addaam jedhu maqaa baay'eetiin waamu akkuma naannootti garaagaraa. Guyyaan har'aa kun immoo torbeen du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaan shanaffaan maaliif Addaam Hamus kamisa Addaam jedhamee moggaafame kan jedhu waliitiin laallaa. Innis guyyaa kana immoo Addaamiif kan kenname sagaleen abdii, jechi abdii waa'ee raawwatamuusaa seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti Addaam ijoollee isaa waliitiin du'uu Kiristoosii fi du'aa ka'umsa Kiristoosiitiin bilisa ba'uusaa guyyaa itti yaadannudha. Innis maalidha? Addaam gannataatii erga ari'atame, kabajni isaa erga irraa fuudhame, erga irraa muluqeetiin booda dursee itti himamee kan ture. Kana yommuu nyaattanitti du'aa duutu jedhamee isa itti himame sana Waaqayyoon gaabbuu Addaamiitiin, boo'icha Addaamiitiin, imimmaan Addaamiitiin argee waggaa 5,500 booda yookiin guyyaa 5 walakkaatiin booda mucaa kee irraa dhadhitan si fayyisaa isa jedhame. Mucaa kee irraa dhadhitan si fayyisa kan jedhame sana sagalee abdii, sagalee waadaa, jecha waadaa sana xumuramuusaa yaadachuudhaaf kamisa Addaam, suphee Addaam, Addaam Hamus jedhamee mogga'uu kan danda'ameef kanarraa kan ka'edha. Waaqayyoon የነገሩትን የማይረሳ akkuma jedhamu kan itti himan kan hin daganne, kan kadhatan immoo kan nama hin dhowwanne Waaqni keenya galanni isaaf haa ta'u. Waggaa 5,500 waadaa ture ilaalaa. Mee isin meeqan keessantu waadaa gaa'ilaa, waadaa jaalalaa, imaanaa qabeenyaa maatii keessan irratti, jireenya keessan keessatti qabdan irratti amanamtanii waadaa keessan eeggattanii waadaa keessan kabajjanii jiraattu kan jedhuuf deebisaa isiniif dhiisa. Namni baay'een waadaa gala, waadaa isaan cabsa. Namni baay'ee waadaa hin gala, waadaa isaa hin eeggatu. Inni kun garuu Waaqayyoon kan dubbate kan hin dagannee fi kan kadhatamne kan nu hin daganne, kan kadhanne kan hin daganne barasaa eeggate ijoollee fi ammagaa abdiin kun abdii Addaam qofa otoo hin ta'in dhala Addaamirraa dhalate hundumaaf nurrallee ga'ee nuuf abdii ta'uusaa, jireenya fayyanuu ta'uusaallee
asirraati hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf guyyaan kun badii isaatii, yakka isaatii, balleessaa isaatiin murtoo itti murtaa'ee ture, dhabee kan ture mucummaa Waaqayyoo sana dhalachuu fi fannifamuu, du'uu fi du'a keessaa ka'uudhaan garboomfataan daabiloos kan itti qaana'ee fi shirri isaa kan itti diigame ta'uusaa kamisaa addaamamus jedhamee kan waamameef kanarraati kan ka'e. Baay'ooliin keenya suphee addaam jenna. Guyyaa suphee addaam gaafa jedhamu hin dhageenya. Seenaan isaa isuma kana jecha. Seenaa addaa qabaatee too hin ta'in addaamiif waadaa galame itti xumuramee barri addaamiif waadaa galame itti raawwatamee addaam eeffa kabaja ulfina ijoollee isaatiifis waadaan galame kan itti xumurame ta'uusaa guyyaan kun guyyaa addaamamusii akka jedhamu sababni inni guddaan kan ka'umsi isaa seera uumamaa boqonnaa 3:15 irra yoo ilaaltan bal'inaatiin ni argattu jechaan. Addaam, Hamus, kamisa addaam, suphee addaam jennee kan moggaasnu kanarraatii kan ka'ee fi fakkeenya kana kan qabudha. Manni kiristaanaa keenya callisteedhuma maqaa garaagaraa hin moggaastu. Fakkeenya kitaabaa qulqulluutiin alatti moggaasa isheen moggaastu akka hin jirre beekuu fi baruun ayyaanonni keenya moggaasni maqaa keenya ayyaanonni keenya hundi isaanii macaafa qulqulluutiin kan deeggaraman ta'uu isaanii fi ajaja kitaaba qulqulluu ta'uu isaa asirraatti barachuun hunda keenyaaf ifadha. Jimaanni immoo maal jedhama? Waliitiin ni ilaalla. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Galatoomaa dhaggeeffataniif.